Mootummaan jijjiiramaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf xiyyeeffannoo olaanaadhaan hojjechaa jira. Dhimmoota xiyyeeffannoo guddaa argatan keessaa daandiin tokko. Kana dhugoomsuuf Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa sagantaa gumii balballoomiitiin dhimmoota misooma garaagaraa naannichatti hojjetamaa jiran irratti komii hawaasni kaasu irratti qorannoo xiinxala yaada uummataa geggeessuun qaama dhimmi ilaaluu afeeree iftoominni akka uumamu taasisuu irratti hojjechaa jira. Biirichi gama misooma daandiitiin naannichatti hojjetamaa jiran irratti qorannoo xiinxala yaada uummataa geggeessuun argannoolee iftoomina barbaadan irratti hooggantoota biiroo daandii fi loojistiksii Oromiyaa waliin gumii balballoomiin iftoominni akka uumamuu fi kallattii fuula duraa irrattis waajjira isaatti marii taasiseera. Marii kana irratti kan argaman hoogganaa itti aanaan biiroo daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee misooma daandii injiinar Caalaa Abdii baroottan darbanii fi amma sadarkaa uwwisni daandii irra jiru ibsanii hanqina gama suphaa daandiin mudatee furuu fi fandii daandii bu'uuressuun hojjechaa jirra jedhan. Waggoottan 15 darban dura uwwisi daandii naannoo keenya keessa ture naannoo kiiloomeetira daandiin cirrachaa naannoo kiiloomeetira 2000 daandiin asfaaltii naannoo kiiloomeetira 2000 fi 2100tti kasiqu ture. Haa ta'utii garuu waggoottan 7 darban keessa sagantaa waliin geessa daandii baadiyyaa sagantaa jedhamuun naannoo Oromiyaa keessatti daandii uwwisa daandii kiiloomeetira mankanaan dura kaasirraa naannoo kiiloomeetira 61tti akka siqutti sagantaa kanaan raawwatamee ture. Raawwii kana keessatti gandaaf ganda teessoo aanaa fi naannoo buufata fayyaatti naannoo mana barumsaatti uummati akka siqee tajaajila argatu taasifamee jira. Haa ta'utii garuu sagantaan kun yeroo bocamu suphaa daandii kanaaf barbaachisu kiiloomeetira ammasii ol kaase naannoo kiiloomeetira 50,000tiif kan oolu suphaasaa kan konsiidaroo kan giddu galeessa godhateen turre. Kanarraa ka'ee rakkoon bal'aan akka naannichaatti gama sagantaa waliin geessa daandii baadiyyaa yeroo jedhu sagantaa daandii aanaa fi aanaa gandaaf ganda teessoo aanaa wal quunnamsiisuu kana gidduutti mudatee jira. Kana furmaata irraa bu'uudhaaf biiroon kun akkuma jalqaba irratti kaase maaltu ta'uu qaba ka jedhu xiyyeeffannaadhaan hojjechuun amma fandii naannoo ka jedhu hundeeffamee fandii naannoo kun sagantaa waliin geessa daandii baadiyyaatiin daandii ijaaraman kan gandaaf ganda siniin jedhu akkuma ammas irratti ka'e komii uummataa bal'aa ta'e kan hawaasa giddu galeessa godhatee qarshii hawaasa irraa funaanamuun yookaan immoo fandii sassaabamu kanaan deebifamee daandiin kiiloomeetira bal'aan ijaarame kun akka suphamuuf labsiidhaanis qajeelfamas itti baasee bu'uura irraa rakkoo kana furuutti hojii bal'aatu hojjetamaa jiraachuu isaa kaasa. Injiinar Nugusee Kabbadaa Daayirektarri Qindeessaa Bulchiinsa Qabeenya Daandii Oromiyaas naannoo Oromiyaa kan sochiin hawaasa dinagdee itti baay'atutti suphaa daandii fi hanqinni maashinarii jiraachuu dubbatanii furmaata isaa fi maashinarii bituu hanga kiraatti dhiyeessineerraa jedhan. Naannoo Oromiyaa keessatti daandii bal'aatu jira. Sosochii dinagdee bal'aatu jira. Kanarraa kan ka'e daandiin keenya baay'inaan suphaa barbaada jechuudha. Amma irra deddeebiidhaan suphaa barbaada. Kanaaf fedhii hawaasaa san guutumaan guututti yeroo wal fakkaatatti dhaqqabuudhaaf sanarratti xiqqoo hanqinni hin qabna jechuudha. Kunis maalirraa ka'a hanqina maashinariiti. Hanqinoota maashinarii kana immoo rakkina hawaasaa kana furuudhaaf jalqaba irratti humna qabu yookaan maashinaroota qabu kanneen suphaa barbaadan baay'ee isaanii hatattamaan suphamanii akka suphaatti galan. Tokko lammaffaa irratti immoo maashinaroota bakka kuni hanqatetti maashinaroota haaraa bara kana naannoo maashinaroota 20 bitamee hojiitti galaniiru jechuudha yeroo ammaa kana. Sadaffaa irratti immoo bakka kuni hundumtuu hanqatetti kiraayiidhaan kireeffachuudhaan guutuudhaan rakkoo qulqullinaa rakkoo ariitii jedhamu sanillee furuudhaaf waan bal'aan irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf rakkooleen ka'an kun kallattii kanaan haala kanaan furamaa jiran ta'uu fi gaafii uummataa yookaan immoo tajaajila uummanni barbaadu san yeroo ammaa kana bu'uurarraa waan hedduu kan furaa jirru ta'uu hubannaa jechuudha. Biiroo daandiiwwanii fi loojistikii Oromiyaatti Daayirektarri Bulchiinsa Fandii Daandiiwwan Oromiyaa Obbo Geetaachoo irraan dhufaa rakkoo hanqina maallaqaa gama suphaa daandiin jiru hiikuu fi labsii fandii daandii hojiirra oolchuun barootaan 3 darbanitti birrii miiliyoonaan lakkaawwaman sassaabuun bara kana kan sassaabame keessaa miiliyoona 400 godinaaleef gadi bu'uu ibsanii qulqullina daandii fi hunduu tumsuu qabaa dhaaman. Labsiin qofti gaafate waan ta'eef labsiin sun socho'uu qaba. Waggoota muraasaa booda labsii baastee dhiiste labsiin matuma isaatiin of ajjeesuu danda'a waan ta'eef labsii san immoo hubannoo erga ta'e hojiitti galchuudhaaf tokko jennee jalqabne jechaadha. Bara 2015 keessa
naannoo miliyoona 200 kan eegu sassaabne 2016 naannoo miliyoona 300 sassaabne bara kana immoo sa'aatii ammarra jiru kana yoo laalle naannoo miliyoona 600 jiru sassaabne jechaadha amma isaa kana naannoo fakkaataa dabarsee nuti immoo yeroodhaan boordiitti dhiyeessine boordii mirkaneessine maallaqa isaa fiizikaala isaa mirkaneessine gad dabarsineerra bara kanatti miliyoona 400 godina hundaafuu kan dabarsineedha qulqullinni daandii kan dhufu yoo suphaan jiraateedha yoo maallaqni jiraateedha yoo maashiniin jiraateedha yoo humni namaa ga'uun jiraateedha kana gochuudhaaf immoo qaamni labsiin aangoon ga'een laatamee kun yoo sana godhe keessaa bahuu dandeenya yaada jedhuun qaba jechaadha.